Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii har'aan kana maatisii kutaa 11ffaa yuunit 1 irraa isiniif eegalaa hanga xumuraatti afaan bu'aan affeerraa kiyya YouTube kanaaf haaraa namoonni taatan sabiskiraayib gochuun miseensa keenya ta'a irraas fayyadamaa waliif sheer laayik gochuu isin irraafatinaa isiniin jedha. Akkuma isin gaafii irra deddeebitanii na gaafattan anaaf hin mijaahne waan ta'eef gaafii keessan deebisuu dhabuu yookiin immoo deebisuu fedhii dhabuu osoo hin taane naaf hin mijanne ammaaf yeroo inni qaba boqonnaa irra jira waan ta'eef isiniif hin hojjedha jechaadha. Qabiyyee barbaadan irra deddeebitanii akkuma na gaafattan ammallee appideet godhaatii na gaafadha. Koomentii keessan baay'ee dubbiseen jira galatooma baay'ee galatooma. Haa ta'u amma direct haa eegallu. Further on relation in the function. Further on relation in the function. This means we learn it about further relation in the function. Function relation kutaa kudhan keessatti barattaniirtu already up to gara gadiitti barattaniirtu jechuudha. Direct ammaan kana wanti eegallu yeroo keenyas akkam fin introduction irratti wantoota tuttuquun barbaachisu tokko tokko relation jechuun maal jechuu akka ta'e. Relation jechuun wantoota hariiroo wanta lama gidduu jiru jechuudha. Relations between element of sets occur in many contexts. Relationii wanta lama gidduu jiru fakkeenyaaf relationii siif hiriyaa kee gidduu jiru relationii biyyoota tokko biyya biroo gidduu jiru kanumaaf kana fakkaatan jechuudha. Relationii waa'ee kana kutaa 9 keessatti illee waa'ee function illee barattaniirtu jechaadha. Direct wanti nu ilaallu ammas irraa revision on relation irratti revision isaan ilaalla jechuudha. Revision isaa maal akka ta'e fakkeenyaaf asirratti 1 2 3 1 4 1 5 6 7 8 jira. Set B immoo -1 2 4 9 jira. B 2 setii lama jira. Setii kana lamaan keessa relation jira. Fakkeenyaaf relation A to B yoo ka jedhu taate amma fakkeenyaaf 5 -1 jedhe 5 asini fudhate -1 asini fudhate haaluma saniin 6 as keessaanii fudhate maal 6 maal wajjin relate godhe 4 wajjin 4 wajjin relate godhe jechuudha. Relation jechuun isa kana jechuudha. This means relation from A to B jechuudha. Relation A irraa A gara B jechaadha. Inni kana ta'ee akkuma jirutti fakkeenya as relation kana irratti give domain in the range. Domain fi range jechuun domain is the first set is the first pair of element dha. Domain jechuun range jechuun the second pair of element. Domain fi range akkamitti baasna ka jedhudha baay'ee salphaadha. Amma sadarkaa kanaatti baay'ee salphaadha. Domain jechuun akkuma dura jenne setii jalqabaa jechuudha. Fakkeenya 5 domain keenya keessa 5 6 kan biraa itti aanu 7 8 1 garuu akkatti hin kennu jechuudha. Domainiin gisee kaayamu orderiidhaan kaayamuu qaba jechuudha. 1 5 6 jenneetiin hin kaa'uu qabna jechuudha. 1 5 6 7 8 jechuudha. Haala kanaan kaayamuu qaba jechaadha. Orderii isaa eenyutiin kaa'uu qabna. Range keenya hoo maalii kan jedhuuf range illee haaluma saniin baasna jechuudha. Range jechuun the second element yookiin the second pair of element dha. Isaan kun -1 fudhatanii -1 malee 4 ni fudhata. 4 itti aanee 9 jira asitti 9 itti aanee immoo ka jiru 2 dha. 2 itti aanee ka jiru 1 jechaadha. Isa kana immoo tartiibuma haaluma dura jenneen -1 1 1 2 3 4 jenne haala saniin deemna jechuudha. Kan itti aanu immoo maalii kan jedhudha. Gaafii lammaffaa let R X Y such that X is less than Y. X is less than Y. I understand X in Y dha gadi. X in Y dha gadi. Which one of the following order pair belong to R? Relationii kana belong kan godhu order pairii kamii jira. A halaalu let's A keenya X keenya -5 dha. Y keenya Y keenya 6 dha. Kanaafuu -5 less than 6 it is certified. B keenya ogulaallu pi jechuun maal jechuudha 314 jechuudha. 3.14 is less than
3.4 inni kun beekamaadha. Okay, isa kana ta'a. Inni itti aanu sirriidha, inni kunillee sirriidha. Inni itti aanu hoo isa C irra jiru, isa C irra jiru -4. -4 is what greater than -6.234. Kanaafuu inni kun hin ta'u jechuudha. Satisfy nuu hin godhu. Okay, hin ta'u jechuudha. Kan ibaa asirraa kan inni ilaallu note a relation is a set of ordered pair. The set of ordered pair jechuun x y pairidhaan kaayame jechuudha. Fakkeenyaaf -5 6 jechuudha. Relation jechuun waan lama at least wanti lama relation jechuudhaaf wanti lama jiraachuu qaba jechuudha. Wanti lama osoo hin jirre relation hin jennu jechuudha. Hariiroo jechaa bara. Okay, isa sanii jechaan. A given to set A in the B, a relation from A to B is defined as any subset of A cross B. A cross B jechaan. A cross B. A fi B walitti finneeti jechuudha. A relation A jechuun A set jechuudha. A relation on A is what? Any subset of A cross B jechaadha. A cross B fakkeenyaaf wanta wayii seetiin tokko nu haa kennamu. Seet A haa jennu. Seet A kun elementii qaba. Elementii maal of jalaa qaba? Elementii isaa 1 2 3 of jalaa qaba. Isa kana jechuun A cross A jechuudha. A cross A jechuun fakkeenyaaf rileeshinii keessatti inni kun 1,1 ta'uu danda'a. 2,3 ta'uu danda'a. 3,2 ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun relation A on A jechuudha. A on A jechuudha. A cross A jechaadha. Kanaafuu isa san irratti relation A irratti kan ta'u jechaadha. Okay, the set of relation jechuun set of or let relation be relation from A to B. Then asirraa wanti nu hubannu asirraa relationii kana irraa wanti nu hubannu domain of relation is x is the element of A. X in element of A ta'uu qaba. Then x y the element of what? Relationii ta'uu qaba. For some of y is the element of what? B. Okay. Kana jechuun domainii jechuun. Range jechuun immoo x is the element of B. Range jechuun gatii x gatii y ti jenneerra. Gatii y jechuun range dha. Range is the element of B. Such that x y the element of relation x fi y illee the element of relation ta'uu qabu. For some x is the element of A. Yoo maal ta'e some of x is the element of A ta'uu qaba jechuudha. Okay, definition. Let R be relation from A to B. The inverse of denoted by R the power of -1. That is the power of not the power of -1 is relation from B to A. Kana jechuun B to A. This is inverse, denoted inverse jechuudha. Isin tun inverse bakka buuti malee isa kanaan wal qixaa miti. Fakkeenyaaf x the power of -1 jennee fudhataa turre. X the power of -1 1 the power of x dha. Isa kanaan wal qixaa miti. Inni kun isa saniin garagara jechuudha. Kuni inversii bakka buuti. -1 tun inversii jenneetiniin yaamna jechuudha. Okay, inversii jechuun immoo relationii irratti A to B yoo ka jennu taate inversii irratti maal jennaan? B to A jennaan jechaadha. B to A jennaan inversii irratti. Yeroo inversii B to A jennaan. Okay, haala kanaayyuu kana hubattan ta'e baay'ee salphaadha. Ishee asirraa kan hin ilaallu kunoo iddoon dura inversii jechuun laadhaama iddoo kana wal jijjiira jechuudha. X fi dura A to B jenneen B to A jennaan jechuudha. B to A A fi B illee elementii maalii ta'uu qabdi? Elementii relationii ta'uu qabdi. Fakkeenya isa kana haa ilaallu. Fakkeenya 0 1 1 -1 2 set B 5 6 dha. Kanaafuu relationiin keenya 0 as keessa 0 fudhanne 0 5 as keessaa fudhanne 0 5 fudhannee jirra. Kan itti aanu immoo 0 6 fudhannee jirra. -1 6 fudhannee jirra jechuudha. Haaluma kanaan isa kana erga fudhannee relationiidha. Kuni A to B dha jechaadha. Inni kun A to B. B to A immoo maali? B to A faallaa isaati jecha. Kun akkuma asirraa argitan 5 to 1 ka jenneen kana 0 to 5 ka jenneen kana 5 to 0 jechuu ni qabna jechuudha. Maal irratti? Inversii irratti kun haaluma kanaan kun faallaa isaati jechaadha.
Okay, isa kana hanga kana erga jenne waa'ee rileeshinii fi inversii isaa rileeshinii fi inversiin walii faallaa jechuudha. Fakkeenyaaf domain of relation is equals to range of what inverse of relation jechuudha. Domain of relation range of inverse of relation jechuudha. Okay, isa kana waliin hubachuun dirqama jechaadha. Okay, asirraa amma maal jedhaa gaafiin example lama let town A is the seat of all town in Ethiopia and seat of all town in Ethiopia. B seat of all region in Ethiopia. So relation A to B, town A is found in region B. So invertiin isaa region B contain town A jechuun ni qabna jechuudha. Town A magaalaan A maal of keessaa qabdi? Found in region B. Magaalaan A magaalaa Finfinnee Oromiyaa keessatti argamti. Oromiyaan magaalaa Finfinnee of keessaa qabdi jettaan deebisteetiin afaan kenna jechuudha. Magaalli Finfinnee town A dha mitiiree? Town A found in region B. Magaalli Finfinnee Oromiyaa keessatti argamti. Oromiyaan magaalaa Finfinnee of keessaa qabdi jettaan faallaa isaa yoo kaawwamtu ta'e jechaadha. Okay, karaan inni nuti isaa the first element of order pair arri taawaniidha. Taawanii jechuun Finfinnee magaalaa Finfinneetiin qabadhuuti. Jennallee Finfinneedha. Biin immoo maali? Oromiyaa. Oromiyaa. Isa jechuun Finfinneen eessa keessatti argamti? A to B gaaf jenne Finfinneen Oromiyaa keessatti argamti. B to A gaaf jenne immoo Oromiyaan Finfinnee of keessaa qabdi jechaadha. Yookiin immoo Bahar Daarii fi Amaaraa fudhannu. Magaalli Bahar Daar Amaaraa keessatti argamti. Amaaraan naannoon Amaaraa magaalaa Bahar Daar of keessaa qabdi. Haala saniin ibsuudha jechaa wanta nama rakkisuu hin qabu. Okay, asirraa first element jechuun akkuma dura jenne magaalaa yookiin taawaniidha. Second maali? Regionidha. Asiin salphumatti isinii himeera. Region B magaalli region B contain what? Taawanii salphatti jechuudha akkuma isinii hime. Region Oromiyaa region contain Finfinnee taawan. Gara ibaatiin immoo region A contain taawan B. Region A jechuun akkuma jenne Oromiyaan Finfinneen Oromiyaa keessatti akkuma argamti jennu sana jechaadha. Okay, haala kanaan fakkeenyaaf asir bira haa deemnu. Let R x y plus y jechuun x plus 3 find the inverse. Isa kana barbaaduudhaaf immoo baay'ee salphaadha. Siistama salphaa fayyadamneetiin furra jechuudha. Kana booddee y is equals to x plus 3 dha jechuudha relationii. Kana jechuun jalqaba irratti stepin x fi y wal jijjiirudha jechuudha. X fi y wal jijjiiru x is equals to y plus 3 inverse argachuudha. Lammaffaa irratti y dhaaf proof goona jechuudha. Y dhaaf furra jechaadha. Hogguu y dhaaf furru isii as jirtu kana gamana dabarsina jechuudha. Hogguu isii kana gamana dabarsinu maal goona ree? Y is equals to what? X minus 3 jechuudha. Kana jechuun inversiin keenya isa kana jechuudha. X y jettee tumaan keettee such that jettee haala kanaan itti barreessita jechuudha. X is the element of B gaaf ta'e inversiin keenya kunoo isa kana jechuudha. Inversiin fankishinii keenya isa kana jetteetiniin murteessitaa jechaadha. Karaa lama yookiin karaa sadii hin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Karaa saniin isin ilaaltaniitiin kan isin salphatuun immoo gaafii irratti be carefully. Gaafii irratti lamaan inuu isinii kaa'uu danda'a jechuudha. Arrangementii lama isin fayyadamee isinii kaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf jalqaba irratti x maaf y qofa asitti wal jijjiiruu danda'a. Hima jalqaba akkuma jirutti kaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf x maaf y wal jijjiiree hima jalqabaa kaa'uu danda'a yookiin immoo yoo barbaachisaa ta'e haala fureetiniin kaa'a. Yeroo baay'ee furee kaa'a waan ta'eef baay'ee illee isin rakkisu. Amma asirratti jalqaba steepin tokkoffaan maal goota?
x fi y iddoo jijjiirta jechuudha. X bakkee y x barreessita, bakkee x y barreessita. Hima jalqabaa san keessa lammaffaa irratti y dhaaf solvi goota jechuudha. Y dhaaf hogguu solvi gootu haala kanaan solvi gootetiniin inversiin kenna isa kana jechaadha. Kana jechuun x fi y iddoo jijjiiri jechaadha. Okay, kan ibaa immoo example 4dha. Kun haala kanaan yoo nu kenname, haala kanaan nu kenname, haala kanaan hogguu nu kenname akkamitti furraa? X less than y plus y less than x plus 3, y greater than minus 2x plus 16. Given give inverse isaa barbaade jedha. Jalqaba irratti x fi y iddoo jijjiirta. X fi y iddoo yoo jijjiirtu haala gadii kanaan jijjiirta jechuudha. X as keette y as keetta jettee asilleen x as keette y as keetti. Okay, erga y akkana goote maal goota? Proof goota. X dhaaf proof gootu. Hogguu x proof gootu amma y proof gootu. Sorry, y proof goota. Hogguu y proof gootu tana gamana dabarsita jechuudha. X minus 3 jettaan. X minus 3 maal ta'e? X minus 3 less than y. Kana jechuun gaaf kanammoo rearrange goota jechuudha. Y gama yoo dabarsitu y greater or equal x minus 3 ta'e jechuudha. Kuni haala kanaan qaama asitti hojjenne kana eessaa dhufe akka isin hin rakkisneef jedheeti. Isa kanaafis hogguu proof gootu maali? Y dhaaf proof goota. Gamana dabarsita jechuudha. 6 as biraa miti x minus 6 greater minus 2y minus 2y jedha. Kanaafu over minus jettaan gama lamaanuu over minus 2 hogguu jetteen maal ta'are? Directioniin mallattoo irra guddaa yookiin irra xiqqaan directionii isaanii soorfata jechuudha. Yoo maalii hirtu? Yoo maayinasii hirtu. Kanaafuu maayinasii hogguu hirtu maal ta'e? Inni as bira jiru maayinasii hogguu hirtu minus 2 y yogguu hirtu minus 2 dha hogguu hirtu maal? Saayiniin ni jijjiirama jechuudha. Saayiniin gara y kana garagala jechuudha. Kanaafuu haala gadii kanaan fakkeenyaaf lamaa yoo hirretu lamaan meeqa taati? Maayinasiin plus 3 taati. Kana jechuun 1 over 2 minus 1 over 2 plus 3 dha jechaadha. Minus 1 over 2 plus 3 haala kanaan dhufe jechaadha. Okay, isa kana haala kanaan hubanna jechaadha. Asirraa kaniin ibaa kaniin ilaaluu dandeenyu guruupii warqii kanarraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf if n keenya isa kana b keenya isa kana which one of the following a to b elementiin a to b jechuun rileeshiniin a to b ka ta'uu danda'u kan a keessaa kun akkuma fudhateera, b keessaa b fudhateera, 2a keessaa fudhateera, w b keessaa fudhateera, 5a keessaa fudhateera, x b keessaa fudhateera. Kun ni ta'a jechuudha. It is correct. Relation 2 immoo 1v ni ta'a. 3 jedha. Fakkeenyaaf amma 3 y b keessa 3 ni jirti? Hin jirtu. Kanaafuu inni kun hin ta'u jechuudha. Isa kana hin ta'u. Sababni isaa b keessa elementiin 3 jedhu hin jiru. Kanaafuu sababa saniif hin taane jechuudha. Okay, kaniin biraa immoo asirratti 1 to y 1 to x 1 to 3 to v 3 to x jedha. Hundu x y hin jiru amma kunillee hin ta'u. Kunis maaliif hin taane? Fakkeenyaaf mi'as keessa y eessa jirti? Y hin jirti. Kanaafuu y not the element of b jechuudha. Y is not the element of b. Kanaafuu inni kun hin ta'u jechaadha. Sababa saniif hin taane. Empty seetiin immoo seetii kamuu keessa ni jira waan ta'eef empty set is the element of any set jetteetiniin keetta jechuudha. Okay, waan san ta'eef haala sanii fudhachuu dandeessa yookiin hubachuu dandeessa jechuudha. Okay, doomeenii fi reenjii jedha. Doomeenii fi reenjii jechuun first order pairiidha. Reenjii jechuun second order pairiidha. Fakkeenyaaf doomeeniin isa kana isa jalqabaa kana 1 3 1 to 5 jechaadha. 1 to 5 isa kana jechuudha doomeenii. Haala inni ittiin barraa'ullee beekuun dirqama isinirraa ta'a jechaadha. Akkuma ani barreesse kanatti haaluma argitaniin barreessuu osoo hin taane qulqullinaan barreessuu qabda. Reenjii jechuun immoo VWX dha. Isa kana fakkaata. Okay, ka hundaatu haala kanaan barbaaduu dandeessan jechuudha. Inversillee gootanii barbaaduu dandeessan jechaadha. Inni biraa immoo asuma irratti ilaaluu ni dandeenya. Suppose jedheetiniin jira. For relation given example to irratti relationii kenname irraa ka'eetii jedha. Example to kenna irratti relationii kenname irraa ka'eetii maal goota? On proof page
on front page if Ambo town is in Oromiyaa jedha. Amboo taawuniin example jechuun isa olii san jechaadha. Amboo town is in Oromiyaa jedha. Oromiyaa region jedha. Jijjigaa town in Somaaliyaa region jedha. Which one of the following is inverse jedha. Amboo taawuniin eessa keessatti argamti? Oromiyaa regionii keessatti argamti. Jijjigaan immoo Somaaliyaa regionii keessatti argamti. Somaaliyaa jijjigaan eessa keessa akkuma asirraa ilaalu jijjigaan Somaaliyaa keessa, Oromiyaan jijjigaa hin taane kun hin ta'u. Oromiyaa jijjigaa wanni jedhu hin jiru. Inversii isaa Oromiyaa which one of the inversii jedha. Oromiyaa Ambo it is inverse. Sababni isaa innin lammaffaa fakkeenyaaf Amboo taawun Oromiyaa. Amboon maali? Eedha. Oromiyaan biidha waan ta'eef inni kun salphumatti ni ta'a jechaadha. Inni asirraa kun ni ta'a. Inversii ni ta'u. Oromiyaa jijjigaa. It is no relation. There is no relation. Kun is relation yoomaatu hin qabu. Jijjigaa in Somaaliyaa. It is inverse isaa yoo relationidha jechuudha. Inni kun relationidha. Somaaliyaa jijjigaa. Somaaliyaa jijjigaa is correct. Inni kun correct. Sababni isaa Somaaliyaan maali? Orderii lammaffaa waan ta'eef garana dhufti jechuudha. Gaafa inversii goonu gara jalqabaa dhufti. Isa kana fakkaata jechuudha. Inni sirriin kanaa fi kana jechaadha. CFD jechaadha inversiidhaaf. Inni afuraffaa immoo for relation for example for your previous page irra inversii isaa barbaadda jedha. Inversii isa olii san barbaada. Given domain in the range inverse of is the following jedha. Domain if range fi inversii isaa given godhi yookiin kenni jedha. Fakkeenyaaf isa kana kennuudhaaf inversiin isa kanaa maali? Jijjiirta jechuudha. Idduma jijjiirta. Inversii yoo jijjiirtu inversii jijjiirte san booda yannoo jechuudha domainii fi range baasuu dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti domainii ni baasta. Domainiin 1 3 relationii jechaadha. 4 1 kana domainii relationiiti. 1 laman deebitu waan ta'eef 1 isheedhuma irraa ganna jechuudha. Waan ishee yeroo irraa ni baddi isa kana jechuudha. Domainiin rangein isaa immoo 5 minus 6 3.5 3.5 over 2 jechuudha. Isa kana warri reenjota ishee kana reenjota jechuudha. Inverse yogguu goonu immoo domainiin kenna. Inverse jechuun akkuma isiniin jedhe kana durallee isa kana inni jijjiira jechuudha. 5 1 inverse itti gaafa jijjiiru minus 6 3 3.14 3.5 sorry 3.5 comma 4 akkasuma immoo 6 over 5 comma 1 haala kanaan barreessina. Gaafa maali? Gaafa inversii. Gaafa inversii amma domainii jechuun first order jenneen 5 minus 6 3.5 6 over 5 isa kana jechuudha. Domainii range jechuun immoo akkuma dura jenne faallaa domainii sanii domainii kennati. Range jechuun domainii kenna kan relationii hojii wal fakkaataa 1 3 4 dha jechaadha. Haala saniin hubachuu dandeessanii. Inni biraa immoo asirratti kan kenname kana isa kana hojjechuudhaaf maal goona? Jalqaba irratti akkuma isiniin jedhe y is equals to 3x minus 7 dha. 3x minus 7 dha. X fi y keenya iddoo wal jijjiirra. X is equals to jettaan maali? 3y minus 7. Gaaf kana minus 7 gamana dabarsita. Kanaafuu x plus 7 is equals to 3y jettaan. Over 3 jettaan gamalachuu. Over 3 jettaan. Gaaf kana 3 as jirtu 3 sanii wal hin balleessinere. So erga 3 sun 3 sanii wal balleessitee maal goota? Asirra salphamatti y is equals to jettaan. Y is equals to x plus 7 over 3 jechuu kana jechuu inversiin keenya salphamatti inversii keenya argannee jirra jechuu inversiin keenya kana. Harri inversii of x jechuun maal jettaani? X plus 7 over 3 jetteete haala kanaan kenna jechuudha. Isa kana fakkaata. Kan itti aanus immoo haaluma isa fakkaatuun ni hojjanna jechuudha. Fakkeenyaaf isaasii kana. Isa kanaaf akkamitti hojjanna? X fi y iddoo wal haa jijjiirru.
iddoo x fi y yogguu wal jijjiirru ni fudhanna. Haala kanaan himni keenya isa kana. X fi y keenya yogguu wal jijjiirru x is equals to x less than idha. Asirratti maali equal osoo hin taane less than minus 3y jennaan jechuudha. X fi y iddoo wal jijjiirra jenneerra. Okay, haaluma saniin immoo asirratti ka itti aanus immoo inda jenneeti deemna. Y ka jenneen san x bakka buusna jechuudha. Y asii kana x bakka buusna jechaadha. Ishii x bakka gaafa buusnu x greater or equal what y minus 4 jenneerra. Okay, amma termii lammaffaa yookiin immoo the second step is exchange yookiin immoo solve for y jechaadha. Gaafa solve for y dhaa furru asirratti jalqaba x maal jennaan over minus 3 jennaan. Over minus 3 jennaan. Orguu over minus 3 jennuun maaltu nu dhufa? Salphumatti x minus x over 3 directionii mallattoon tun ni jijjiirtu. Mallattoon irra xiqqaa yookiin irra guddaan tun gara irra xiqqaatti jijjiiramti jechaadha. Kanaafuu garam laalti? Garana laalti jechuudha. Directionii isii over y jechuudha. Y is equal to haalli nu ittiin barreessuu dandeenyu y greater y less than minus x over 3 jennaan. Hima jalqaba haala kanaan barreessine. Hima itti aanullee directionii x minus gama jirtu tana plus 4 jenneeni greater or equal y jennaan. Greater or equal y jennaan. Okay, direct argannee jirra jechuudha. Maal gochuu dandeenya? Y maal jennaan less than x plus 4 jennaan jecha. X plus 4 jennaan. Himni keenya kan xumuraa kanaaf isa kana. Kan isa kaaniitiif isa kana jechuudha. Isa kana haala kanaan hubachuu dandeenya. Exchange qofa gochuu qofa jechaadha wanti nurraa eegamu. Y fi x exchange goone san booda furuudha. Okay.